Hello, akkam fayyaa jirtanii firootawwan koo akkam jirtan kan addunyaarra jirtan kan biyya keessa jirtan fayyaa jirtanii waaqaf galannaa gayu anillee nagaadha akkuma beekamu babbarnee jira kabajamtoota keenya yaa hojiidhaan xiqqoo busy taaneti busy taaneti kanaaf addaan babbarnee jechuudha obboleettiin xiyyaas jirti hiriyaan obboleettii xiyyaalleen asuma jirti maal jechuu barbaadetan har'a tanaan dura jechuudha akkuma beekamu yoo viidiyoo irratti hojjetan ture obboleettii xiyyaarratti Dubaay yoo dhuftu jechuudha Dubaay yoo dhuftu viidiyoo irratti hojjetan tureyyuu hin beektan jechuu barbaade haaraa isinitti hin taatu akkasumas immoo hiriyaan obboleettii xiyyaa immoo jechuudha tanaan dura Dubaay turtee taansee immoo Saawudis turtee mudannoo wayinan qabeette kan biyya Dubaay keessatti jechuudha kan dabarsite mudannoo ajaa'ibaa tokko nan qabeette nuufii tokko malee haga dhumaatti nu hordofaa daqiiqaa 10-15 akkana 13 ta'uu hin danda'a isiniif riikardii goona haga dhumaatti nu hordofaa isin jedha akkam jirta obboleettii fayyaa jirta ol ka'ee jechuun dhagaayee jechuu barbaadetan maqaa keetii fi eessa akka turte jes immoo miidiyaan kun miidiyaa kiyyaa akka ta'e tanaan dura akkana hordoftu machi sabboonta Oromiyaa bareedduu teenya tana ilaalaa obboleettii teenya tana anyways mee maqaa kee nagaa jedhiin isa kan Ashamaa akkam jirtu nagaa jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota Diidaa Tube egaa kabajamtoota keenya akkuma beekamu mee mudannoo maqaa kee kan ta'e kan maqaan koo Caaltuu Gabbitaan jedhama dhalattuu Shaashii hin sodaatin by the way maal hin sodaatin bineensa fuulduran dhaabbate silaalaa jiran ijoollee maa nama sodaachistanii maal taatan anyways fataa jedhiiti yaa kaameera dhabu gana haaradha baay'ee si rakkiseera dhifama garuu zanaa garuu riilaaksii ta'e bishaan si biduu laakii barbaachisu so mee yaada jiru jechuudha wanta si muddate Dubaay keessatti. Okay, mudannoon koo Dubaay keessatti jalqaba yeroo deemu manatti deemti namni biraa kan dalagu jira. Mana san keessatti ishee Filipiinidhaa jirtu kan achitti hojjettu. Baay'ee umriidhaan illee anaaffaadha nama ta'u. Isheen qulqulleessituudha ani nyaataan dalagaa. Laka akkuma haadha kootti ilaala waan hangafa taatee nama guddaa waan taateef hin kabajaa booda. Dikkoosi haalli warri itti simatusii fi ana simannanaaf qaban garaagarummaa qaba. Yaa isa yeroo isheen hojjettee fixattee beekeetiin waliin nyaanna waan nyaachuu qabnu garuu isheen ishee keessatti wanta uumamee tokkotu jira naaf fakkaate gaaffitti ta'e. Maaliif haganatti dhuftee siin jaalatamtee ani immoo akkasitti hin jaalatamne kan jedhu. Yeroo baay'ee na gaafatti gaaffii kan. Si jaalatanii garuu isheen jaalatan jechuudha moo? Akka yaada isiitti akkasumatti fakkaate ishee. Isheen bareeddu moo fuulli isheen bareeda? Moo wannoo harkaan keessasaa? Lakki bareedina osoo hin ta'ini. Minaalbaata jechuudha fuula filatanii bahe. Hayi akkasitti maa bareedudha. Nama guddoo. Sirra hin caalti? Sirra hin caalti? Yaa namni guddoomni illee jira amalli tokko yeroo tokko nyaata. Isa isaan miqeenya kan jedhamu san isaan. Hin qaniste jechuudha. Hin qaniste isa isaan. Maaliif naan jennaa naan hin beeku isaanuma gaafadhu hin jedhee. Booda guyyaa tokko waan daree tokko keessa waan bulluuf bilbila maatii koo ta'ee eenyu fuudhee ta'u saatiin booda haasa'uu hin danda'u isheen garuu akka fedhii isheetti taasifti. Yoo ana haasa'uu barbaade immoo yookiin diida bahii haasa'ee yookiin damma mana ficanii deemee haasa'ee naan jette. Baay'ee cinqaa ture. Yeroo tokko akkasitti osuma walitti kaa'anii madaanii goota akkasite. Maali rakkoo jiraa jennaa rakkoo hin jiru jennaan booda isheen afaan isheen qalbiin gilfa waan ta'eef yeroo tokko hin beekti. Na rakkoon qabu sillachuu qixaa wajjimaan walii galtanii jiraachuu qabdanidha ishee jedhee. Haga isheen hojii fixee dhuftutti nan eegaa gursii wajjin nyaannaa namni biraa waan hin jirreef ishuma wajjin ture. Garuu mudannoo gaaf tokko waan yaannutu na mudate qursii irratti qopheessanii billaawee akkana daabboo kutuuf bira keenya isa fakkii mormatti qabde. Maaliif akka fitti qabde garuu naaf hin galle.
Oda kan hundatu kadhi harkaa fuudhee billaasan madaalitti namni naan jettee hiriyyatti tiyyata akka qabu asitti malee akkana gootee jennaan namummaa deemee madaalitti malee osoo wanti wayii muudannoon badaa wayii sitti manidhaa isheen dandeetti taa'umaa naan jennaan yaa isheen nama guddaa waan taateef illee waan kadhatteef illee dhiqqoo sinatti ulfaate dhiiseef. Halkan gara sa'aatii 5 mucaa keessatti bal'aatti rukutamee yoo qayyifan maatii madaalitti jechuumaa ture. Maaltu mudate guyyaa kan hiriyyatti kan ittiin keessatti kan jedhetti waan guyyaa na mudatetti deeme. Bakka haga lafti baruuf akkasumas ture ishee hin deemsisan. Ani maqaan hafee yeroo isin deemtee guyyaa lama akkanatti siree qulqulleessu siree jalaa billaa arge. Billaa isa teemiraan kuttaanisa. Si waraanuu barbaadammoo sila akkam? Annaaf hin galle. Yeroo achi jalattuma argee aga argallee deemee uduma fuudhin deemeeti madaamti waan ittiin agarsiise. Irrifattee garuu waan billaa sana waan haflee sana ogaa agartee booda irrifattee moo akkam? Baay'ee irrifadhe nama akkamii wajjin jiraataa jira. Maal yaaddee turte osoo hiriyyittiin ta'ee bilbiltee warratti ni baattee aan caallisee maal gochuu turte nama kan jiru baay'ee yaadataa ture. Garuu alhamdulillah rabbiin isa hunda keessaan hawaasee addaan nagayee kun isin wajjin walitti hidhaame. Baga rabbi si baase ani dhugaa dubbachuudha obboleettiin teenya takka jechuudha. I think chaanaalii Itaalee miidiyaa irratti isiniif dabarsitan tureyyuu mucayyoon Dubaay keessa jiraatti turteyyuu Filiippiinii wajjin osoo waliin galiin jechuudha wal lolanii tureyyuu. Akka tasaa ta'ee Filiippiinonni jechuudha amala gaarii hin qabanii bakka bineensa jechuu hin dandeessa isaan jechuudha. Innaa maal ta'etti fakkaate qeensa ishee ofirraa mummurteetu jechuudha. Dhugaabsinya qeensa ishee ofirraa mummurteetu jechuudha. Wanta wayii walitti makteetu akka normaalee akka bulleessiteetu jechuudha. Akka tasaa ta'eetoo mucayyoon Itoophiyaa mucayyoon keenyatuun jechuudha. Inni dhugdee qeensa ishee wajjin jechuudha. Dhugaas hin jedha kan viidiyoo normaal hojjedheera Itaalee miidiyaa irratti I think isiniif dabarsitan jira. So inni dhugdee akkuma dhugdeen ishee garaa ishee hin dhukkubee garaa ishee oga dhukkubee booda jechuudha ol deemaa bakka hospitaala deemte hospitaala Dubaay keessa jiru deemte jechuudha. Cuggaarraa keetirraa wanta wayiitu jira minaamin jaanii itti manii madaa'annu qoricha wayii kennanii fi qoricha wayii kennanii tollee jechuudha akkasuma ishee dhukkube beektaa. Ittaansuudhaan baay'ee ishee dhukkube bakka so kanarra maal ta'uun qabeettee kara biyya ofiitti galtee birra biyya ofiitti oga galtee booda kara tsabalaa kana hin deemtee ishee ta'uu didee akkasumas immoo hospitaalota adda addaa hin deemtee ilaalika. Inna hojii Filiippiinii jechuu barbaadetan kasii rabbitu si baasiso hospitaala adda addaa kilinika adda addaa hin deemte isheedhaa ta'uu didee yeroo dabarte jaalala ji'a 3 dura boqotte. Si galee so si rabbitu si jaalate jechuu barbaadetan. Inna wanti akkanaa hin jira hordoftoota kiyya kan biyya keessa jirtan biyya keessa osoo hin ta'in kan biyya Arabaa jirtan Dubaay, Qatar, Saawudii akkasumas Bahareen, Libaanos kan jirtan Filiippiinii wajjin waltaatanii kan hojjettan jechuudha. Amalli isaanii amala badaa waan ta'eef namoota baay'eedha. Normaalii karaa keessaatiin karaa WhatsApp, Telegram, Imo jechuudha. Kan natti man isa san baasuu dadhabee osoo hin ta'in jechuudha. Seenaa namaa baasuu hin barbaanneef malee wanta baay'ee kan isaan godhan jechuudha. So bixaamitti uummanni Filiippiinii amala badaa qabanii namaaf wanta badaa yaadanii dhugaa isin hinnaan dhugaan isin jedha. So isa kana of eeggachuu qabdanii rabbitu si baasee jechuu barbaadetan. Alhamdulillah. Fata. Inni biraa normaalii ani jechuudha. Yeroo baay'ee dubartoonni biyya Arabaa yaa chaanaalii kiyya isunumatu hordofa kabajamtoota kiyya biyya Arabaa kan jirtanii yeroo baay'ee dubartoonni biyya Arabaa jiraatan maaliif nama hin beekneef qarshii maaliif argan kun rakkoo maaliif jettee yaada. Onlaayinii irra baratanii onlaayiniidhaan wal baranii ogaa wal baranii booda jechuudha waggaa tokko akkana waliin haasa'anii baay'ee si jaaladhaa si du'eetan jira sitti maradhee jira jechaatoo mucaan sun jechuudha mucayyoo ogaa amansiisee booda jechuudha yeroo booda jechuudha qarshii akkanaa minaa ergi minaa yoo jettuun jechuudha hin ergitiif inna
osoo qaamaan waliin argin yoo akkana kan ishee haasofsiisu seexanas ta'uu hin danda'an beekamu. Bataskaanan deema ani mana amantaatan deema ani waan akkanaa biraan jiru suusii adda addaa keessa hin jiru jechaatu garuu qaaman jechuudha dhugaa qaaman yoo argan jechuudha qaaman wal arganii ta'u wanta biraa suusii keessa akka caatii keessa akka jiru suusii adda addaa keessa akka jiru in argan jechuudha. Inna achi ta'anii ta'u nama hin beekneef maaliif qarshii argan kun rakkoo maaliiti? Moo haala qilleensi Dubaayii yeroo tokko sammuu keessan hin jijjiiramu sila akkam? Ani beeku garuu akka nama biraas gorsa kanaaf maal rakkoon isaanii jechuudha baay'ee beeku jechuun wanta namni osoo sitti muddate maal muddate lafa kaatee ana nan beektu garuu miidiyaadhaan gara lafummaa ta'uu maal beeku garuu yeroo baay'ee maal natti fakkaata ani bakka iddoo namaa bu'ee haasawuu hin danda'u waan na mudate yoo ta'e malee akkanatti fakkaatutti namni gizee biyya arabaa jiru takka hojiidhaan cinqamaa oola. Madame Ninjersi hagefe yoo nama mijaa'illee mani nama baay'ee ulfaataadha. Nama yaada fi isaanii itti qoodatan barbaadanii nama isaan tiriitti godhu barbaadanii tas namni dhiiraa wayii yookiin haasofsiisee onnee ishee seenee yaada isiin irra jirtu isaan irraa fageessuuf yoomuu yaale isin namuma dhugaan ishee jaalatu fakkaata. Kopummaa keessan ba'uu barbaaddi. Nama yoo rakkoo ofiitti himattee isa kan waan barbaaddu yeroo san yoo namni sun akkasitti dhaga'e nama isii dhugaan jaalatutti fakkaata. Nama akkanatti iddoo naaf kennee rakkoo kiyya naaf hubate akkamitti itti callisaan natti fakkaata. Amma naa galee jira dhugaa dubbachuudha. Biyya alaatti jechuudha fakkeenyaaf mana arabaa keessa bahuu dhabuu dandeessanii nama wal beektan hin jirtan achitti plus jechuudha fakkeenyaaf intarneetiidhaan immoo jechuudha namni jechuudha afaan keessan beekan wajjin walitti taasiftanii halkanii guyyaa yoo walitti taasiftan kopummaan keessan sun jechuudha isinitti dhaga'amuu dhabuu danda'a. Isa kana yeroo qarshii erguu dandeessan garuu wanti kun soba waan ta'eef of eeggadhaa jechuu barbaadetan. Dhugaan isin jedha dubartii baay'eetu karaa WhatsApp jechuudha bakka hin bo'an dhugaan. Sunima baay'ee mudata garuu baay'ee ulfaataadha. Innaa of eeggadhaa jechuu barbaadetanii hordoftoota keenya dubbii isinitti baay'iseetan jira. Mudannoo kee sheerii waan nu gooteef galata guddaa argadhu baay'ee si jaalannaa. Mee warreen chaanaalii kana hordofaniif chaanaalii kana akka jajjabeessan itti himi. Barakata keetti buusi. Mucaa keenya kanallee nu jajjabeessaa iddoo guddaan nuuf ga'a namni keenya yoo guddate wal guddisaa jennaka. Eenyudhaatu maqaan ishee? Burtukaan nagaa harkaa? Maqaan ishee burtukaanii loomii miti maqaan ishee loomiidhaa miti. Loomii mee nagumaa fayyaa jirtanii Oromiffaan? Ingiliffaan miti? Yookaan immoo Arabiffaan jeen ishee? Arabiffaan yoo barbaade. Ana kumushli أنا اسمي والدي دما أنا اسمي برتقان شالا أنا اسمي برتقان شالا في دبي أنا في دبي ما بيجي أنا ربي ما جي بس برتقتي جين كاي برتقتي أبي تبي أما كاميرا دوبت أكتر صفتو أكتر صفتو أكتر صفتو كي دفن الريا كاميرا دوبت تجارو هذا تجي وانا تجارو anyways كبجم تو دكين سجنتان كينيا هرّا أسمر تدابتا تربانتي أمو وال أجر تجتشودا تربان غاري كويا غاري سنفاتو هرا بولاي ورين channel كنا حارات تما جلاسا سبسكرايب يقول أشوف برباري تاني هرا بولاي نجانا جلا